Egaa viidiyoo mana Deeviitti gadhiifamee jira jechuudha. Viidiyoo sana keessatti Ruutiin Deevii waamtee gaafattee turte. Deeviin maaliif akkas gootu jettee gaaffii gaafattuuni. Egaa nuti waan goone hin qabnu, inni dhukkubsataa. Hermeellaan immoo akka inni sammuutti deebi'uuf kan isheen fuutee deemtee kan isheen arragagga'anii jirtu malee waan biraa miti. Yoo deebi'ee dhufe mircaansaa hin kabajnaaf. Yoo si maraxee si faana jiraata ta'e ookee, yoo ishee maraxa ta'e ishee lamaan keessaa tokko faana akka inni ba'u goona jee. Dhugaa rabbii baay'ee nama garramu jarri kun jechuudha. Deevisii Ruutaa fi Abrish akka tokko ta'an hin barbaadan. Maaliif garuu dhugaa rabbii mucaan gidduu isaanii jira miti? Hermeellaa gidduu isaanii dhaabbaastanii ijoollee kana lamaan tokko gochuu moo Hermeellaa ishee ganaa garaadhaan qabnee ganaa gidduu gashtanii jeequutu caala? Dhugaa rabbii ammoo Ruutaan baay'ee nama azansisiisti jechuudha. Haa ta'u malee garuu immoo Deevii annagaggariinsaa Abrish iddoo jiru ni beekaa jechuudha. Beeka jedhe sijammar beeka ofiisaayyuu, garuu inni silkiidhaan malee qaamaan hin argine jee. Haa ta'u malee garuu silkiinsa harkaa fuudhameera Abrish. Kanaafidha kan Ruutaan fa'a argachuu dadhaban. Silkiinsa harkaa fuudhamee cufameera. Sirkii Hermeellaadhaanidha kan inni dubbise jechaa jira waan ta'eef Deev jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee nama garramande. Bakka filaagootii ijoollee kana maaf hin kabajanii fi warri gurguddaan maal ta'anii? Deev maal ta'e? Nama guddaadha miti. Buzeen maal ta'anii? Dhugaa rabbii amma qo'a Ruutaanii oguma abbaa mucaa ishee dandeessee ni miti. Maal jette dubbii ishee keessatti? Akkuma kana duraa waa tokko gootee yoo deebistee hoo jette. Akkas jechuuni sa'aatiin kana duraa Hermeellaan laattee fi waa qabaa jechuudha. Abiraamiif sa'aatii ishee laatte. Dhugaa rabbii Ruutaan waa malee lafaa kaatee akkas hin jenne. Sijammar Ruutaan waa tokko argitu malee dubbii sobaan dubbattu. Akka warra kaanii sobaaf jettee sabskraayibii fi viiyuuf jettee soban dubbattu dhugaa rabbii jechuudha. Akkuma kana duraa yoo itti taphattabdee yoo jette soo akkas jechuun waa jiraa jechuudha. La argitani miti? Hermeellaa fi Abrish gidduu waa jiraa jechuudha. Hermiin garaa ishee qulqulluu miti jechuudha. Kan isheen Abiraamiin jaallatte akkas taanaan makaa qaba jechuudha. Yeroon isiniin jiru hojii harkaa waan akkasii qaba natti fakkaata dhugaa rabbii. Akka mucaan kun jechaa jirtutti jechuudha. Innaa baay'ee tokko nama azansisiisti dhugaa rabbii Ruutaanii. Akka kanatti kan waqqafamaa jiru isheedha. Garuu immoo haadha mucaadha. Haadha mucaasaadha. Hin beeku abbaa mucaa isheedha. Isheefis dandeessee waan namaa irratti hin gootu. Maaliif nama jaallattu dhagaa bakka. Indee kaleessa Abiraan faana waan baay'ee dabarsiteetti. Dhugaa rabbii. Kanaaf waan hamaatti dabarsitee laattu Ruutii yoo aartee yoo hanamaan gootu jechuudha. Bicha like subscribe godhaa.